godoo kee jedhaa buufachuun naaf ta'a ilaalee Tallis nasrat argitan kun maqaan ishee Nishaan Geemrii jedhamti. Suuraan ishee jalqabaa bara 2019 ka'e. Inni lammaffaa immoo bara 2021. Nama Oromoon taate sagalee naa ta'a. Dadhabeeraan sagalee naa ta'a. Nama obboleessa qabdu sagalee naa ta'a. Umurii ijoollummaan manaa baatanii kaa qofaatti haftanii joortuu taatanii kaa utuu hootanii quufin harma haadha keessanii abbaa haadha dhabdanii karaa gubbaa teessanii Oromoo dhiiga koo warra alagaa nyaare beeluun kee beeluu kooti hunda keenyatu daare ol guddattuu Oromoo ijoollee barri miite guyyaan bari'uun oolu hin haftu aduun dhiite. Jirutti har'a Finfinneetti qomcoota natti fakkaata kan yaadni gochaa jiru poolisiitti dhagaa darbachaa jiru qomcoota fakkaata waan qomcoonni dhukaasaa jiran fakkaata. Poolisii faana dhagaadhaan walitti darbachaa jiru. Ilaala Finfinneen kana fakkaatti. Jeequmsa Finfinneetti uumamaa jiru kuni. Mee ilaala waan ta'aa jiru. Jimmaa Geeraatti waan qonnaan bultoota irratti raawwateen qaannofneerraa jedhanii bulchaan godina Jimmaa. Viidiyoon uummata walgahii ta'an gidduutti namoota jilbeenfachiisuuf hiraarsanii arrabsoo makatee mul'atu. Tibbana miidiyaa hawaasaa irratti ijoo dubbii ta'ee ture. Godina Jimmaa aanaa Geeraatti qonnaan bultoota gibira kaffalanii nagahee gaafatan irratti dabballoonni reebicha raawwatuun dheekkamsa uume. Taateen kun adoolessa 22 bara 2023 aanaa Geeraa ganda Borcoo Dhekkaa jedhamutti raawwatamuu maddi OMN kun himeetii jira. Viidiyoon sarbama mirga namoomaa agarsiisa jedhame kun godina Jimmaa aanaa Geeraa ganda baadiyyaa Borcoo Dhekkaatti kan raawwate ta'uu BBC'n mirkaneeffatee jira. Viidiyoon kun marsaalee hawaasaa irra qoqqoodamuu hordofee namoota hedduu dheekkamsiise. Kanarraa ka'ee taateen gaafa guyyaa sagaliiti miti 8 gaafa guyyaa 8 ta'ee rakkoo hiikuudhaaf jalqabameet rakkoo biraa dhale. Kana waan dhossinu hin qabnu jechaadha. Guyyaa gaafa sana reebicha ulfaataan qonnaan bulaa maanguddoo ta'e dabalatee dargaggeessaa jilbeeffachuu dide irratti raawwatameen miidhaa cimaan isaan irra gahuu dubbataniiti jiru. Maatii isaanii dabalatee qonnaan bultoonni kunneen waajjira poolisii aanaatti hidhamaniiti jiru. Viidiyoon ammatti BBC'n mirkaneessuu hin dandeenyee fi godinuma kanatti raawwateera jedhames marsaalee hawaasaa irratti qoodamaa kan jiru waggaa ta'u kanaan ammoo reebichi ifatti mul'ata. Bulchaan aanaa Geeraa Bus Awii Said dhimma kana ilaalchisuun BBC'tti akka dubbatanitti gochi aadaa fi safuu uummataa cabse kun qondaaltota aanichaatiin kan raawwatame ta'uu himan. Gochi kun gaafa akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 8 kan raawwatame akka ta'e kan himan obbo Hawiin taatee kanaaf ka'umsa kan ta'e komii namoota muraasaa fi caasaa gandaa gidduu tureen akka ta'e himu. Komii namoota muraasaa fi caasaa gandaa gidduu jiru ilaaluuf koree olaanaa aanaa Geeraatti ergine. Itti gaafatamaa bulchiinsa nageenyaa fi aanaa fi itti gaafatamaa ijaarsa paartii keenyaatu gandicha dhaqee jedhan. Koreen aanaadhaa deemee namoota komateetu rakkoo qaba kan jedhu adda baasan. Kana hawaastu jedhee jedhu obbo Hawwiin. Rakkoon jiru erga adda bahee fi badiin kan namoota komatanii ta'uun erga beekameen booda dhibdeen kan dhalatee namootni dhiifama akka gaafatan taasisuuf yaalii godhameen akka ta'e himu. Namootni gochaan hiraarsuu fi arrabsoo irratti raawwatame kunneen namoota 6dha. Namootni kunneen viidiyoo qodame sana irratti nagaheen naaf hin kennamne jedhee himachuu koo balleessaadha yoo jedhan dhaga'amu. Taatullee dhimmichi dhimma nagaheen wal qabatu miti jedhu bulchaan aanichaa. Itoophiyaatti hoteelli bineensichaa baname. Annuura Finfinnee hoteelli qoodiin saalaa balaaleffatu banamaa akka jiru dhageessanii jirtu laata. Kana booda Itoophiyaa keessatti dhiira dhalaa jechuun hafuuf deema. Hoteelichi kan banamu gamoo baankii daldalaa Itoophiyaa haaraa Ayaat Riijensii keessatti guddifachaan fudhatamee harka warra adii keessatti kan guddate maqaa sheef Maarkaasiinii jedhamuunidha. Hoteelichi banamuuf fuula dura yeroo ammaa hojjettoota isaaf leenjii kennaa jira. Leenjii kana irratti hojjettoonni hoteelichaa maamila gara hoteelichaa dhaqan saala isaaniin isa yookaan ishee dhalaa yookaan dhiira jedhanii akka hin waamne leenjifamaa jiru. Leenjitoonni tokko leenjii kana irratti namoonni gara keenya dhufan yaada kan hin fudhatan jechuun mormaa jiru. Akka leenjii kana irraa dhaga'amaa jirutti namni gara hoteela kanaa dhaqu saala uumama isaa dhiisee kan barbaade yoo filatee ittiin waamuu akka danda'udha. Kun ammoo jala bultii guutuu biyyattii seera dhablummaa kanaan faaluutti. Gaaffiin jiru garuu maamilli gara hoteela kanaa dhaqu eenyudha?
Akkasumas hoteela kanaaf VIP kan ta'an saala barbaadaniin kan of waaman kunneen eenyu isaan kan jedhu irratti xiyyeeffachuu feessa. Yaaliin seera dhablummaa akka kanaa biyyattii keessatti babal'isuu yeroo garaa garaatti deddeebi'ee lafa qabachaa jira. Kana dura maqaa tuuristiin yaaliin godhamee hin milkoofne amma garuu ifa baasanii as ba'anii jiru. Ganamatti Waaqayyo yeroo uumama uumee mukkeen caakkaa irraa eegalee hanga bineensa daggalaa akkasumas amma ilmoo namaa isaan tolchetti dhiiraaf dhalaa godhee uume. Jalqaba uumamaatti garuu Waaqayyo dhiira dubartiis in uume. Yeroo isaan uumes nama jedhee isaan in moggaasee inni dhiiraa fi dubartii isaan uumee isaan in eebbise. Uumama boqonnaa 5:2. Inni seera malee jiraatu bineensichi ammoo sammuu dhaloota kanaatti dhimma ba'uun seera ganamaan mormaa jira. Dhaloonni sammuu isaatti dabarfamee kennames bineensicha duukaa waara du'aa kaasaa jira. Kunis kan akka saal tokkiin walqunnamtiin saalaa gochuu fi gaa'ela ijaarrachuu saala jijjiirrachuu gadameessaa fi qaama saalaa suphachuu saala filachuu fi dhoksaa hamaa hedduu gara fuulduraatti itti adeemaa jiru edaata. Yeroo ammaa kaaba Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti Afrikaa biyyoota tokko tokko keessatti jajjabinaan kan barsiifamaa jiru seera dhablummaa kanadha. Ijoollee oolmaa daa'immanii keejii irraa eegaluun mancaatii kana leenji'uu maatii gochii kun sirrii miti jedhanii yoo ijoollee gorsan illee ijoolleen akka dhaqxee barsiisota isheetti himtuuf qajeelfamni kennama. Maatii kana godhee argamee kaaba Ameerikaatti mootummaan qabee seerratti dhiyeessaa jira. Seexanni amma kanatti dhaloota kanaa harkatti galfatee jira. Biyyi keenya Itoophiyaan ammoo dhuksaan erga bineensichaa galmaan ga'uuf erga eegaltee bubbultus mootummaan badhaadhinaa erga aangoo qabatees ammoo haalaan jabaateetti. Daa'imman Itoophiyaatti kutaa gadi eegaluun barnoota mancaatii dhalootaa kana akka barataniif haaldureen dhumee kaarikulamiin barnootaa keessa galfamee jira. Waggoota 2 dura barnoonni kun akka eegaluuf ture sodaa jeeqama siyaasaaf jecha harkatti qabatanii jiru. Mormiin uummataa irraa nu mudata jedhus sodaa qabu. Har'aammoo hoteelonni qoodiinsa saalaa balaaleffatan ifatti gamoo mana mootummaa guddichaa irratti nuuf banamaa jiru. Kun har'a ifatti gadi ba'us kana dura addumaan hoteelonni akka Skylight, Sheraton, Radisson Blu faan ergama kana fudhachuun sirriitti irratti hojjechaa turan. Jirus amma immoo akka gaariitti abbaa argataa jiru. Hundaafuu yeroon kun yeroo akkaan hamtuu waan taateef amantoonni akkasumas waldaan kiristaanaa dhugaaf dhaabbatan ifatti gad ba'anii sagalee mormii isaanii dhageessuu qabu. Bineensa kana irraas waldaas ta'ee dhaloota tiksuun dirqama lubbuuti jedhee kan barreessee waliif eegduun da'oo bineensotaa dorgommii idil-addunyaa mo'attee maal dubbatti? Fatiyaa Usmaan dorgommii sadarkaa idil-addunyaa eegduu da'oo bineensotaa cimoo bara kanaa jedhu kanneen injifatan keessaa tokko taatee jirti. Dorgommii kana injifachuu isheetiin badhaasa waraqaa ragaa idil-addunyaa argatte. Dabalataan waajjirri ishee fi namootni mo'achuu isheetti gammadan kunis dhuunfaan badhaasa kennaniif himtee jirti. Dorgommii karaa viidiyootiin Switzerland Jeeneevaatti gaggeeffame kana Fatiyaan ministeera muummee duraanii Hayilamaariyaam Dassaalany waliin fa'iin hordofte. Akkasumas aangawootni abbaa taayitaa eegumsa bineeldaa Itoophiyaalee Finfinneedhaa waliin hordofani. Badhaasni International Ranger Awards 2023 kun hojii isheef hamilee olaanaa akka uumuu isheen BBCtti dubbattee jirti. Badhaasa kana addunyaatu naaf kennee badhaasa kanatti baay'een gammadee nu qofaa otoo hin taane reenjarootni Itoophiyaa fi Afrikaa gammadaniiru. Abbaan taayitaa eegumsa bineeldaa Itoophiyaa Fatiyaa injifachuu isheen gammachuu ibsee jira. Dorgommii kana gamtaa qabeenya uumamaa idil-addunyaatu qopheesse. Kopheen sniikarii Appilii $50,000 gurguramaa jira. Kopheen kun bara 1990 keessa hojjettoota kompiitaraa Appiliidhaaf tolfamee walga'ee yeroos qophaa'e tokko irratti isaaniif kenname. Kopheen kun kana dura alatti ba'ee gurguramee hin beeku. Manni caalbaasii gurgurtaa kana raawwatu Sotei Baay jedhamu. Kopheen irri keessi isaa gogaan ta'ee arrabsaa fi funyoo biratti mallattoo Appilii durii kan halluu sabbata waaqaa qabu qaba. Kunis akkaan akka barbaadamu taasisaan jedhe. Kopheen sniikarii kun jiraachuun isaa iyyuu hin beekamu ture jechuun gabaa raabsaa irratti gatii qabaachuu danda'u ibse. Kopheewwan kunneen haalaadhuma saanduqa keessa jiraatan illee gidduu soolii isaanii irratti mudaa qabu. Waan akka halluu keelloo wayii godhataniiru jedha. Kopheen kun koomee isaarraa waan akka qaawwaa kophichi akka hin ulfaanne taasisu qaba. Lakkoofsi kophee kanaas 41dha. Funyoo diimaa biraanis saanduqicha keessa jira.
Meeshaaleen aappilii durii gatiin isaanii akkaan kan dabalee yoo ta'u garuu hundumti isaanii gabaa guddaa jedhamu hin arganne. Meeshaan geebii ittiin taphatan kan piippiin jedhamu kan akka malee gatii isaa guddaa argatee ture. Meeshaaleen kaanis turanii jiru. Meeshaalee aappilii keessaa kan dhiyeenya kana gurguramee bilbila iPhoonii jalqabaa kan hin banamne abbaa GB 4 ta'ee yoo ta'u caalbaasii USAtti $190 gurguramee jira. Apple kalaqa meeshaalee teekinooloojii beekamuyyuu malee takka deeggartoonni oomisha kanaa ulfaataa fi waan miidhaginaa irraa bitaa turan. Bara 2015 Apple dhaabbata faashinii Qananii Hermes wajjin hidhaa sa'aatii harkaa walitti qabaa ture. Bara 2020tti kabaja ayyaana baatii seenaa gurraachotaa irratti gabaatti baasee ture. Hojjettoonni dhaabichaa waajjira muummee Kaalifoorniyaa jiran jaakeettii Apple Park jedhamu qabu ture. Talli sun asirratti argitan kun maqaan ishee Nishaan Geemirii jedhamti. Suuraan ishee jalqabaa bara 2019 ka'e. Inni lammaffaa immoo bara 2021. Talli kun biyya ishee keessatti moodela cimtuu fi baay'ee bareedduu turte. Bara 2019 irraatti kaastee amma 2021tti biyya Hindii, Neepaal akkasuma iddoo adda addaatti moodelummaan hojjechaa turte. Baay'ee nama dhiibbaa uumteedhas. Guyyaa tokkotu imalarra jirtu balaan konkolaataa ishee mudatee dhukkuba hamaaf ishee saaxile. Isheenis gara biyya ishee Neepaalitti deebitee maatii isheedhaan wallaansi godhamaafii ture. Hospitaalatti maatii isheedhaan yaalamaa turte. Namoonni kaleessaa piroomooshinii hojjechiifachaa turan, beeksisa adda addaattiin hojjechaa turan, dhaabbattoonni kaleessa barbaadaa turan, gaafa isheen dhukkubsattu, gaafa isheen sadarkaa kanarra geessu namni tokko yoo biran jiru ture. Bareedinni ishees, maatiin ishees, beekamtiin ishees wanti kamiyyuu gaafa yeroon isaa gahu garuu du'arraati ishee oolchuu hin dandeenye. Seeptembarii keessa bara 2021 duutee addunyaa kanarraati boqotteetti. Yoo sin fayyadee farta akkaan argaa biyyi lafaa kun akka shomboqqoodha. Waan itti hirkatan, waan itti amanatan miti. Addunyaa kanarraati wanta kamirratti yoo hirkachuu, wanta kamirratti yoo amanachuun hin danda'amu. Beekamtiin hin darbaa, qabeenyi hin darbaa, wanti hin dabarre kamiyyuu hin jiru addunyaa kanarraati. Kana abdii godhachuun sanatti hirkachuun amma yerootti fayyaduu danda'a garuu gaafa guyyaan isaa jedhu namni kamiyyuu akkamitti addunyaa kanarraati akka deemu eenyuyyuu hin beeku. Amma jirrutti garuu wala jaallannu, wala kunuunsinu, walii fayyaannu, wala gargaarru, waan beeknu walii fayyarru. Hundumti keenya iyyuu sanatti amanuudhaati qabna jedhee yaada. Wanti itti amanatan, wanti abdii godhatan, wanti jarra kaatan, waan biyya lafaa, beekamtii, qabeenya, waan kamatu hin taane waaqayyo tokkicha qofaadha.